السلام عليكم. ما سجلي وني قد نمو جمة عصري بودا ما سجلي سبري شوفي أدوبيس شوفي سجلي سبري نمو جمة دعاء قداف دعاء ماله ودي نباس هذا كنجرت إيجينه مالي سجلي مال سجلي تانا سجلي مال تانا السلام عليكم. ربي برا سجلي تو رجلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي برا سجلي تاف كم جرت هيك؟ نجا فيا كاسل صلاة الليل صلاة الليل دابدوف كسبي صلاة كذا خردوف أكس أيه يا دوبلس كذي قاهي زنقا هدريتن أيه جارتيو في كان الرافقو جرانو يو واللبني تلاقي الرابوسو دا يو سلكينا مرة كاسوري ديو nama jala wachu de silkina marra kaasuri de yo sagale tergani tilake rabusan inta riga wachu sagale ergite yo ni dagefatino raisin sagale ergite bi yo sin dagefatino yo dagefatte de biya sabira yo de bitte gide sin dagefatte gusin dagefatsan dagefachu gide agarte ti dawalte timt wara sanitis nimt ani hedin jira obbolesa tiimu dandeessa akka obbolesa tiimu jalqaba wandamne karaa obboleessaa karaa jaarsa biyyaatiin yoom beellamattee dubbatamuu jennaa hin diddee obboleessatti mee hin barbaadu tilaaqii siinaan kennaa eega wal dadhabne jedhee sana booda diddee ogatiin jettu karaa imootiin sagalee ergee fi silkiin kaabtugaa waggaa turre silkii eega kaasuu iddee sana booda sagalee ergeefiin tilaaqe sirraa buusee aniifatti warraa abbaa manaa miti tokkoon si taallaqa jedheetti hime eegasii dhaggeeffattee haasaa biraan adeemsi garu. Okay, si taallaqa etteen yoo gartee katti ergitu taate dhaggeeffattee haasoo biraa si ergite yoo ati hiikamte jaamti khalaas. يعني كيرا شري يعني كيرا هي دقيقة كرا ما تيجي هزيم بال تلاقي فينا كنا بجري ما تيجي تيمه خلاص يعني يغير إنجراجي ما تيجي التيم خلاص يعني يغير أنقصه يجي التيم ده أوكي غلط ما السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يا شيخ؟ أيه. لا يكيرك. لا يفينجل. يا شيخ جالسين قبل. جالسين في حاضر الصورة والريبتات نمان ننجي. حاضر الصورة والريبتات نمان ننجي هي. ولي شرطيين أنا وان هاد بالذات هاد نفس فقط. هلو. ما جت. هاد رسوله ورا بالذات يعني ورا بالذات ما ورا جنتات. duraan dursee rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi nassi hadiisni waan dhufe ergamaan rabbi salawaatu rabbi islaamu alayhi haadhasaa qabrii haadhasaa ziyaaruudhaaf achi gooree abdurrahmaan ibn awf faajii boo'e rasuula islaami qabrii haadhaa ziyaaree jechuudha boo'ee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ummaatii araarama kadhachuu na dhorkee ziyaaraa qabrii ummaatii yaa moonaa fayyamee je araarama haadhasaatiif dhorkuu jechuun maal jechuudha dhorka jechuudha immoo inni gartee dhufe abbaan rasuulaa warra ibiddaati haati rasuulaa illee salawaatu rabbi islaam alayhi eega ergamaa rabbi araarama kadhachuu dhorke karaan karuma sanii akkas araarama eega dhorke. Sheekha gaafii biraad walachuu danda'a. Gaafiin biraa namni badii walitti dalagee yeroo toobatu jeessa diyyadda taa'ee niqaa haariyoonfataa hoggaa jedhan
jaarsaa fi jaartiin isaa wal dubbisuu danda'anii wajjaa kaa'u yaada wal jijjiiru haga baatiin sadeen hin dhufnetti. Lakki ilaal wanni jiru badii walit dalaganii oduma akkasii badii walit jiranii nikaa godhatan akkasiimi. Nikaa haaromfatan nikaa gizee haaromsan isii dhiini tokko yoo itti dhufe dhiini tokko itti dhufnaan adda deemanii jechuudha. Toobatanii isinis toobattee innis toobatee dhiini tokko itti dhufnaan nikaa godhachuu danda'a. Akkas waluma dhiyaachuu qabu. Laazima ji'a sadii eeguun barbaachisu. Hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Dhiiguma tokko. Dhiiguma tokko namni gartee badii walit dalage. Dhiiga tokko. Akkasii fatwaa godhan. Sheekh Islaam Teemiyaa, Useymiin, ulamaa gurguddoon akkasii fatwaa godhan. Ayyee. Hello? Oh. Shaanawari? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekh Zafi wayii qabaa. Ayyee. Gaafa ani biyya namaa kana keessa jiraa gaafa Suudarabiyaa kana dhufu birrii wayii masjiidaaf jedhee niyyadhee birrii 5,000 ka biyya seenaa jechuudha. Ayyee. Eegasi oduma akkasii niyyadhee jiru akaakuun kiyya tokko du'ee birrii 3,000 ergee ka biyya seenaa. Ayyee. Eegasi duuba waan jedhe duuba niyyaa kiyya keessatti sadaqaan sadaqumaa amma birrii 2,000 irratti hafee yoo sadaqadhee akkamii jedhee yaadee akkasitti ni ta'amoo akkasiin niyyadhe sun akkasuma narra jira. Akkasuma sirra jira. Akkasuma sirra jira. Akkasuma narra jira jechuudha. Akkas masgiidaaf niyyattee masgiidumaaf kanneta. Akkas. Eeywa. Akkas. Ayyee. Waa gaafii biraa gaafachuu hin danda'a? Ayyee rabbi gajjaatti haa kaffaluu. Fakkeenyaaf abbaa warraa keetii yoo wal loltee gizee maraa yaani oduma turre jaarsi kiyya kun yaa'u kiyyallee kanama biraallee haa ta'u afaan kanaa yoo jarjaree si hiikee siin jedhee oduma turin ammallee deebi'ee rashaatu jedhee akkam. Jarjaree si hiike siin jedhee egasii rajaatu yoo jee nikaan tokko kuteqa lamaafa. Rajaatu yoo ayyee torbaanuma tokko keessa yoo gizee lamarra deebi'ee. Hin ta'u. Hin bu'u. Torbaanuma tokko keessa gizee lama si hiikee ammallee oduma ji'a takkallee hin guutin ammallee deebi'ee rajaatu jedhe. Na dhagaye ukti. Torbaan tokko keessa gulama nama yoo kun hin jiru siin jee hin bu'u. Nikaanuma jira jechuudha. Ayyee sagalatooma. Hello. Ayyee. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ya Sheikh, dhagaa hojii jiltuu hin qabamee gaafin jedhu. Maal jette? Gaafin qaba sheeka keenya. Ayyee. Gaafin kunis sheeka keenya amma keessatti fuunuu warra biyya Arabaa kana waan nu rakkiseedhaa kuni. Amma warra ofii hogguu fuudhanii haadha manaaf jechuudha. Aya. Lakkii forofaa jedhamu kaaddu feesbuuk irra maanum baafannee kan jedhu jira. Amma haadha manaaf tokko biyyi forofaa irra na kaaddu yoo forofaa irra na kaanne na hiikeette beektu. Aya boo. Jennaani kaan profaayilii feesbuukaa yookaan immoo ajaadhaaf gaarii silaalaa oola. Profaayilii sin kaaddu. Akka fedhe ta'e hin jedhanii beektu. Ayyee. Amma haadha manaa fi sana profaayilii kaa'achuun akka shari'aatti akkamitti ilaalame? Akka shari'aatti profaayila gartee footoo gartee dubartii jaartii ta'e taate tabiraa taate kaayachuun haraam. Haraam. Duraan dursee jaartummaa dhaggeeffadhu obboleessa. Duraan dursee jaartummaa profaayilaa na kaa'adheettu maali? Maali dubbiin akkana? Ada haraam laa yajuuz hin danda'amu. Akkamitti gartee jaartii profaayilaa kaayyata?
eessa jira onni kana yeroo kanatti immoo dhugaadha na dhiirri haadha manaa fi profaayilii kaanni akka waan wallaalaa wayii ilaalama namoota baay'ee irratti nan argaa namoonni baay'eenis immoo kaani tun musiiba haadha manummaa kiyyatu hafuudhaaf profaayilii sin kaawwadhu hin jedheen jennaan na hiikeette ergina hiikeette isinii kan jedheen kala waan rabbi jedhan cabsu maali profaayilii na kaadhuun tun maali boleeso maali dubbiin kana si dhalaa biraa dubbisa moo akkami maaliif jettiyoo dhalaa biraa hin dubbisu akka sheeka keenya amma maal jettu seeni akkamitti profaayilii na kaachuu yeellooftee dhugaadhaan numa jireenyaaf yaadu nama carraaqqatee sa'aatii 24 keessi shamarran keenya karaas nama firiizii kana nama bultiidhaaf isii barbaadu hin barbaaddu firiizii warra feesbuuk irra naannessu warrootani profaayilii naannessu feesi malee warrootan keessatti bukaa fakkeenya kana re'ee jala deemee yookiin shari'aa islaamaa kan hordofu wallaahi dhimma qabaatan ofumaaf feesbuurra ba'anii jedhamaaleen kalaas profaayilii sin kaawwadhu akka shari'aa islaamaatti inni kaasii hidhatte intala islaamaati anillee ilma islaamaati profaayilii sin kaawwadhu abadan in kaayadin abadan numa un kaayadin profaayilii irra waan kaayattuuf hin qabdu in kaayin profaayilii kan keensirraa buusa malee profaayilii sin kaawwadhu hin jedhan akkas mee kana akkamitti mee wallaahi ummanni keenya hedduun isaanii galaas musiiba barqu badee bar dalagaa yahudaati bar latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bishibrin diraan bidiraayin law dakhalu juura dabbin la dakhaltumuh sunnaa yahudaa jala deemu yahudaan jaartii isaanii tara takka achi kaayan tara takka mana kaayatan tara takka machi fannisan tara takka moobaayil keessatti deemanii tara takka profaayilii irra kaayatan kunis jalaa baree khalaas warra magaalummaatti fakkaatti sigalee akkas injiroonni kasii amma gaafii takkan qaba aannan fardaan nuge aannan sun irratti haraama halaala fardi foon isaanii nyaadamaa mobileessa aannan saawa ni dhugama kaa hayi wahumaa waa rakkoon qabumi waa takka maaltu eega foon isaa nyaadame aannan maaltu haraam godhare yaani fakkeenyaaf aannan fardaa sa'aa barbaadetti yoo dhuganii halaal jechuudha waa maasaa waliin qabu jechuudha. Waa takka maasaan qabu. Ammas sheeka keenya rabbiin sirraa jaallatu rabbiin sirraa illee jaallatu ammas wallaahi wanti bareeffamee gorfamuu qabu keessatti shamarran keenya biyya arabaa tuni abbaa warraa kanaan bulanii jireenya ijaarrachuu of taanii jiraachuu kana barbaadu okkuu namni kana ta'i sanan ta'in jedhe keessatti warra halaal godhanii kaa hidhate irra amma warri halaal godhanii kaa hidhate wajjin jiraachuutti hin jiru biyya arabaa kanatti dhugaa rabbi. warra halaan godhanii kaa hidhatee dhaabsossu wajjin jiraachuu jira sheeka keenya. warra halaan godhanii shamarran keenya nu godhu baay'ee tokko dasmeedha wallaahi. taate inshaallah taate. galatoomayya. ajaa'iba yaa rabbi. aya. Assalamu alaikum sheek. Waalaikum salaam warahmatullah. Macam nagee jirtu? Jirra alhamdulillah. Kaafiin qaba ishee. Ayyee. Gaafiin kiyya maatiin kiyya gaafa heerumu jaarsa jarummaa na filatanii. Jaarsa maal filatanii? Jaarsa jarummaatu filatanii jaarsa nikaanaa godhan. Isaanumaaf filatee isaanumaas silaalee nikaasii godhe akkasii jechuu jirta? Eessa. Ayyee aya. Gizana nikaanaa godhan biyyaan baa jira biyya jira isallee baay'ee hin beeku akka nikaanaa godhanillee torbee tokko booda beeke jechuudha. Quban qabdu ati sitti himanii jiranii ilma abaluutiif nikaasi goonaa moo usanii si boodaa godhan? La naanimni wama takka yoo quban qabu. Akkana edaa odoo ati waan takka quban qabnee fuudhanii nikaasi godhan amma rabbi akkasi beeyta akkasi gaafachuu jirta amma waan dhugaa irraa quban qabdu. Dhugumaa rabbi sin gaafachuu jira. Sitti illee himne suma duubaa nikaa godhanii nikaasi goone siin jaan akkasi. Nikaana godhani si goone illee naan hin jenne qoyaa akasin dhufaa jira booda. Aya tifuuf. Akkasitti torbee tokko boodaan obboleettii tiyya biratti barumsa barachaa jira. Achumaan nikaana godhanii torbee tokko booda dhufanii maatii obboleettiin tiyya sin biraan dhufu akkamitti osoo isiin hin barin nikaa gootanii jette. Jennaan obboleettii tiyya araarfachuu nu bira dhufanii obboleettii tiyya takka quxisuun
nattiinillee himuu sodaattee obboleettii kiyyeessii hangafaa nikaa godhanii naan jette. Obboleettii kiyyeessii hangafaa nikaa godhanii sin jette. Si dhoohistee moo? Naan jette. Kusin sobaarani akkas naan jettee an dhuguma jedhee xiqqoo turee afaan majaararra osoo walii haasa'anuu dhagahee booda sana jechuudha. Dhagahee isa booda natti himanii gizee sana sumaan goonee waggaa tokko booda inni biyyaan baatii dhufee amma ittiin heerumta naan jedhanii eegan bare okee jedhee ittiin heerume jechuudha. Ayyee. Heerumee osuma isa waliin jiraadhu waggaa tokko waliin jiraadhee ilmoo tokko argannee garuu ergan heerume isa jaalladhee jechuudha garuu jarri nikaana godhanii gizee sana ani hin barree heerumee ilmoo argadhee isa boodallee waggaa tokko waliin waggaa lama taa'ee hamma biyyaan baa jira jechuudha. Ayyee. Eeggan isatti heerumee inni biyya jira an biyyaan baan jira hamma booda kana gizeen hubadhu maharillee mucaa anaaf kennamuun mala gizee nikaana godhanillee natti himne maharii kanallee quba hin qabu jechuudha. Jaarsi gisa nikaana godhatu maharillee naan kennine nallee naan gaafanne wanta kanarraa haqqii hin qabu jechuudha barbaade. Maarii odoo maqaa siin dhooyne yoo nikaasi godhan rakkoon qabu garuu maarii harkachuu qabda. Maarii ijoollee dubartiin ganda keessanii loon lamaan maarii godhammoo dhageeffadhu. Loon lamaan maarii godhammoo loon afur moo qarshii biyya teenyaa 2,000 moo 1,000 takka maarii dubartiin ganda keessanii ittiin godhamtu argachuu qabdaati. Akkas. Jarri haga ammaa kanaa kun karaa waggaa sanii xumuraa jira maarii quban qabu an jaraarree hamma fagaadhee jira garuu maariillee quban qabu. Amat tokko hooliin jirtu maa maariin gaafatirreeti. Amat tokko hooliin jirtu. Jaaladhee wette maarii maan gaafatin mirgan qabdu. Maarii dhiyeeffit hin jettu. Hamma eegan an duraan hin beeku maariin akka anaaf barbaachisu an maatuma kiyyaan barbaachisa jedha malee akka anaaf barbaachisu hin beeku. Hamma maatii kiyyallee hin gaafanne isa gaafadha ta'ee maatii kiyya gaafadha ta'ee akkasumallee afootu nan jedha ta'ee akka godhu hin beekne. Maarii ofeete afootu jechuun ni dandeessaa dhiisuuf ni dandeessaa immoo irraa qabdaa siikannuu qabaa san akkas. Ka irraa qabu jaarsa kiyya moo maatii kiyyatti kennee ta'ee hin beeku akkamiin godha. Maatii keeyyatti akkamii kannana hin beekne oo aadatti akkasii maatii kannanis san dhoorka haraame. Maatiin tee maarii kee fudhachuun dhoorka. Maariin keeti. Maariin keeti dhageeffadhu. Maariin keeti yoo gartee dhiifteefis gurbumaaf dhiifta. Gurbaa yoo fuudhee warra keetii kannees warra keessaniif dhiifta. Akkas. Warra keenyaaf dhiisa jechuudha. Maaliif dura isa gaafatta ka maarii gartee naa kannitee warra isa geessee maarii keenya. Okay, maarii naa kennite moo naan kenne jettee gaafachuun hin danda'a jechuudha. Ni dandeessa. Ni dandeessa. Isa geessee maarii maaliin na godhanii gaafas. Hayyee.